Akkam fayyaa keetii? Nagaa. Akkam? Akkamis. Maaliif boo'a tokko rakkadde mee waan akenni biyya jaartiinii fi jaartiinii akkuma tasaa anaawaa Afrikaan qabne natti dhufanii waan anti tiraanspoortiitti galchu. Akkasii. Waa jettee? Birrii 200 naa kenni siin deebisa. Birrii 200. Innis kan meeshaa ittiin fiduuti. Tole dafiitii na deebisika. Haa ta'u. Abbaa caalu. Egaa akkuma waliin mari'anne sana. Baaburuma tokko kaabban. Ala keenya kinu abdaarii fuuldura jirtu sana dir achumatti akka nuu dhaabu gaa. Isma gaafan nagaa. Mucaa kaya keenyam. Baabura midhaan daaku. Arbaarii keenya bira kan dhaabbatu makiinaadha. Maal dulluma keessa dhaqeetaniidhaan baabura midhaanii bitee daakuu keessa dhangala'uu naan jettaa. Akka nama kan biraatitti hojjeta. Yoo ishiin nurraa fagaataa kanaafuu nuufis yaadi kaa'ee. Isaatu hirba naan kennu kanaafuu ani. Afaan namaatiif achitti akka gammannu wayyo. Afaan namaatii makiinaa gaariidha dhageesse buna maal ta'ee akka ta'amu beekaan. Gurbaa. Ani kanan siin jedhu haadha guyyaan meeqa? Jechuun? Jechuun afattu an kanan siin jedhu akka maqaa kee akka hojii footee boombaadhaan birriin dhufuuf malee teessee mana kee haa gootee bante kani sitti raabu mana keetti garuu kiraa manaa kaffaluufi ani ji'a guyyaa si gaafachuu narra jira. Yini ga'eera daa. Anis ji'aananii kiraa ibsaa kaffala. Mobaayiliin kee ibsaadhaan hojjeta. Teeppiin kee ibsaadhaan hojjeta. Televiziiniin kee ibsaadhaan hojjeta. Inni bishaan kan bankeen itti fayyadamtu kunis horiidha. Jechuun ji'aan waan jiini ga'e natti fakkaanne. Dhibee maalii qabda ree? Ana tajii ga'ee mohaate kan jedhe si gaafatu ana. Dhibee maalii qabda? Nam fida gaa. Fida. Galgalan fida jechuun jiini waan ga'e natti fakkaanne natti nam fida galgala. Ila ji'a sadi guutuu akka lallabeettan yeroo hunda si harkaa futta. Har'a bullaan har'a galgalan naalaachuu baannaan silaanan ati ana hamaana dubbachiisuuf. Lakkisa. Har'a galgala fiduu baannaan ila. Ana hamaanan godhini borgana mama. Ba'itina. Nam fida. Naadee. Nam fida galgala fida maras galgalatti naaf. Ila har'a bullaan siin jedhe. Ilaa filaameen qabu. Nam fida. Haala dubbachiisin. Sitti meeran. Akkam bulli. Soda nam fida galgala barbaade. Onni Arbi. Oyoo tani. Dhuftee. Nam ture. Attam. Nam ture. Ani turteera inni roobni kun ibsaa jiraata. Maali nendeen malee jettu reefi fattan. Maal goone keetii ilma koo. Dhugaa. Dhugaa galleessanii. Ingalla maaliif yeroo nama yeroo hojiiti. Kanaafuu amma wayi. Biyya akkam ofii. Biyyinis namana. Biyyi. Gabaa keetiin waamamin siyam. Akkam. Kan kanaan dura naguma waaqayyoon natti ta'u natti boomu amma erga sarojinii keessatti si argease mana yaadii yoo galee jedhee abbaa shan afur sabi afur na ajajuun beeku asuba dhuguu malee namuma na ajajuun beeku eega telebe achama televizyiinii jedhamu kana keessatti argamtu jedhe. Waannu jedhse inni keessanoo silaa mootummaa wajjin oolaa mootummaa wajjin nyaata bakka mootummaan oolaa nuun jedhu. Televizyiinii mootummaan keessatti argame keessatti argame. Gaagarra jedhu. Ilma nu boonsani. Rabbi si haa guddisu ammas hacaaluu koo caali ammas caali gaabee lama waa tokko yaannee dhufne kanaafuu waan tokko jira eeyyamni irra naana ga'u shufeericha sana shufeera akkamitti isaa iyyuu quunnamee nuuf yaade amma si wajjin ergatti baatee jettee waa wal qolcholle ilmi keenya erga akkanatti beekamee jedhe
Silaa qarshiin isin baddii nuftiin deemti yeroo argatanii jedhanii yoo dafanii hojiirra oolchan malee mana keenya sana argitee miti maali akkuma qarshittii sana argadheenan mana sana fakkaatu ijaare kanaafuu ammas immoo ati ilmi keenya qarshii gaarii qabate jara biyyi keessatti ta'e mul'ataa akkas jettee jennaan ishiin baabura midhaan daakuu habituu jette immoo konkolaataa gaarii habituu dhufee tokko wajjin wal qunnamee dhufe Akka? utaa beetu maali irrana nagoo Maal ta'e? ilma irrana nagoo Kumaan taane. Shubee. Shufeeriidha isaa qunnamee dhufe amma si wajjin ergaati baatee jettee waa ol qocollee ilmi keenya argaa akkanatti beekamee jedhe silaa qarshiin isin baddii nuftiin deemti yeroo argatanii jedhanii yoo dafanii hojiirra oolchan malee ishiin baabura midhaan daakuu habituu jette immoo konkolaataa gaarii habituu jedhe kanaafani gurbaanas fureeraa naga'uu kana ilma naga'uu beellamee dhufe. Qabeenyi bidheessi tokkicha ilma koo. Qabeenyatti beekan malee haalafa akkatti qaban itti beekan malee gaarii miti hin babbaddi. Nu dagarree mana keenya ijaarree akkamitti akka bareessu. Dhageessee amma konkolaataa kana yoo bittee jette ganna keessa nama bi'a. Ganna keessa nama bi'a. Asii geessee gabaa kamisee geessa. Achi as deebisa. Gabaa filoo geessa. Achi as deebisa. Deebiin immoo bona moo buna itti deessa. Ihiire waan eega hojjetamee ilma koo. Meeqaan Laamee abbo. Wanni isin jettan hunduu Tuuli. nama tokko jira. Sangaa tokko jira mana jalatti deeqaba. Tuuli. Sangaa sana galgala sana bira darbu yookaan siyaama jedhan. Ganama sana bira darbu amoolee sii bita. Kana soogidda kana sii bita jedhan. Ara bira darbus soogidda sii bitee gala. Ala galgala ganamaas ala galgalaas yookaan siyaama soogidda sii bita tuma jedhuuni Hin bitu garuu. Sangaan uffatee duukae. Amma gaaf tokko uffatee duukana. Ala qalanii gogaarraa baasanii keessa laalanii uumaa foon nabanii ala gara mataa tollee gurra keessaa cooma manaa gadi ga'u. Cooma manaa gadi ga'u gurra keessaa argatan. Oome jecha. Gurrachoome jechuudha. Gurrachoome. Sangaa gurrachoome. Sangaa gurrachoome jechuudha. Inni isaa ala nu waa hojjennu yeroo hundaan tokko tokko ala nu waa hojjennu. ABCD illee kaasetta daddala nu hojjennu. Orjinaala isaa isa guddaa isaa dhiisaniitiyyuu irraa gara galchanii gara caalu miti jalaa sana bitu. Jalabaatee hojjeteeti warra kunoo dadhabaatti jalabaatee gurgura jechuudha. Akka kiroo dhuteenaa narraas nu dhadhaa keessaa baafneetoo hareera isaa ijoolleen dhugan jechuudha. Akka kana orjinaala isaa dhiisaniitiyyuu isarraa gara galchanii koppii isaa bitu manni muuziqaa isin argatu nus hin argannu wala waan adda addaa. Kanaafi nuyi waa guddaa argannee miti aartii kana kan hojjetaa jirru. Afaanuma keenya aadaadhuma keenya seenaa keenya guddisuudhaan malee waa guddaa qarshiidhaan argannee qarshii adda addaatiin argannee miti. Kan kun nu guddisu immoo warruma waan nu hojjennurraa bitee fuulduratti guddina jennee yaadna abdiin kutannu. Afaan keenya kanaan aadaa keenyaan hojjechuun keenya nu waa guddaa tokko. Nuuf mileenii bileenii caala dhugaan siin jedha. Kana malee wanti guddaan qarshiidhaallee waa tokko irratti. Namni guddaan hin jedhani. Namni guddaan namni of kabaju akkamitti jalaa baatee bitee gala. Isa gara. Innillee inni jalaa baatee hojjetee gurguru suni maalni maqaan isaa jette jalaa baatee. Koppiraayitii jedhama. Raayitii koppii. Koppiraayitii. Yaa ta'uun waan fedhe haa ta'uudha. Maqaan afachuu. Koppii. Afachuu yaa bitaafi. Raayitii koppii san jettu kuni jalaa baatee dhaayi. Jalaa baatee koppii bara galchaniiti isa orjinaalaarraa isa tokkoffaarraa gara galchaniiti jecha. Inni sunillee inni ammati raayitii koppii jettu kun inni isa hojjetu ittiin argachuuf uummata gowwoomsuuf gurgura inni. Garuu inni bitu suni ijaan qabuun jedhe yeroo jalaa baatee bitee galu. Akkana jedhe mammaaskaan of kabajaani haaraa bitee galee. Of tuffataani jalaa baatee bitee galee. Kana akkasiiti. Jechi kee kun naan galle.
ilaa xinnoo akkanaa galetti hojiin keenyaa fi maallaqni sargan waliin madaalu jechuu keenya. Waliin madaalu nu garuu aamileen abonnee aadaa keenya afaan keenya guddisuutu waliidhaa jira gara caalu. Qarshii giddu galeessa godhannee miti. Namni hojjetu malee argatu malee hin jiraatu dhumaaf amma danda'ametti akka ammatti yaaddan utuu waan argadhe nan yaadaan ture. Garuu wanti nu yaaddu sammuu keenya keessa jiru isun ammas itti hime isa irratti ilaalcha godhanneeti. Kanaafi edda gaanan deema malee jettanii baay'ee ariifattaniitu. Haaraan otuu jiru moofaa bitee dhaluun mootuu harkaa qabu maraatummaadha. Ana mana namaa waan godhatanii dhaqanu sodaaduu waan galchanu. Maala mootti gootee tokko maala kana danda'ee baadhaaree. Laasii kana moo'iga tiraanspoortii godhadhaa. Lakkii Rakkinan qabu. Homaa miti. Qusachuun gaarii dammu. Qusachuun kan fakkaatuumtu jiru. Harka kee rabbisiifamu. Orma dhiisiitii lutuu barsina badee maallaqa baay'ee argattan. Kana mamma jettee jette rabbi jalaa baatee irraa si haa qabu. Baatee abaaramaatu bitata. Haaraa sitta qabu jalaa baatee sirraa haa qabu. Eddinan deemattanii. Egaa ijji nagaa wannoo akka ilma kun. Egaa waa otoon baadhee wayyaa ala jira na fakkaate kanan itti baadhu suni. Itti baadha. Maal kun dhakaa moo? Asachu. Diida ala jira. Ala jira alatti baafna diida. Alatti baafna. Yaa ilma koo gaa ijji nagaa wannoo agartuu egaa nagaatte ilma koo jabaa dhabdiin kutati. Haadhiin kutati. Jabaa. Haaraa bitadhu. Jalaa baatee jalaa si haa baasu. Hayyaa maree hojiin, hojii maree misoomni, misooma maree guddinni hin yaadamu. Barkumee haaraa kanatti lammii HIV/AIDS irraa walaba ta'an arguu fe'u. Waajjira qindeessaa ittisaaf to'annoo AIDS Oromiyaa. Mana muuxaa madda walaabu akkasumas ispoonsara ta'anii kan nu gargaaran baay'ee gamtaa Oromiyaa Waajjira qindeessaa ittisaaf to'annoo HIV/AIDS Oromiyaa. Kiliinika olaanaa Afrikaa. guddaa galateeffanna.